Ashamaa kabajamtoota fi jaalatamtoota hordoftoota chaanaalii YouTube jalatti argamtan hunduma keessan nagaan koo kan kabajaa kan jaalala idduma jirtanii fi lafa jirtanitti isin akka qabuun isin jedha. Ana obboleettiin keessan nagaa kooti. Nagaan na bira jiru simbiras akka jiraatu abdii guutuu nu qaba. Warroonni mana kootiif haarawaa taatan like, share, subscribe gochuun karaa maatii kootii akka dabalamtan asumaan kabajaaf jaalalaan isin gaafadha. Warroonni maatii koo taatanii hanga guyyaa har'aa na jajjabeessaa na waliin jirtan guddaa galatoomaa galata guddaa na biraa qabduun isinin jechuu jaaladha obboloota koo. Itti aansuudhaan yaadni koo kanarraaf qabadheetoo dhiyaadhe. Ilmi namaa tokko biyya gaafa ba'uu haga fe'es biyya namaa keessa haa jiraatu, haga fe'illee biyya namaa kana haa taa'u. Olis bararuu gadis barartuu allaattii reeffi lafaa akkuma Oromoon jedhu sani haga fedhanillee biyya namaa kana keessa taa'an, haga fedhanillee biyya namaa kana keessa jiraatan. Biyya namaa kana keessa guyyaa tokko immoo galuun hin oolu. Dinqa ormaa keessa rafan malee itti nafanii jedhe Oromoon. Akkuma sani guyyaa tokko keessa ka'uun hin oolu. Haati ormaatis haadhuma ormaati, biyya ormaatis biyyuma ormaati. Jireenyi biyya namaatillee jireenyuma biyya namaati malee jireenya biyya ofii namaa hin ga'u. Qananii biyya ormaatirra immoo wantuma fe'ellee ta'u biyyuma ofii san wayya. Kanaafuu obboleettii koo kanan baay'ee jaaladhu, kanan baay'ee kabaju. Hunda keessanuu isinin jaaladha, hunda keessanuu isinin kabaja. Garuu obboleettii koo kana baay'ee kanan jaaladhuu fi baay'ee kabaju. Hundi keessanuu nu beektu maartiituufidha. Kanaaf kara biyyaa galuu fi hundumti keessanuu warroonni ishii beektanis warroonni ana beektanis hundi keessanuu du'aayii godhaa fi kadhannaa taasisaa fi ilmi namaa tokko akka itti ba'u beeka malee akka itti galu kan beeku isa si uume qofaadha. Kanaafuu ilmi namaa tokko gaafa biyyaa ba'u tokko itti fakkaatee biyyaa ba'uu danda'a. Tokko immoo hiriyyumti biyyaa baate biyyaa kan ba'ullee jira. Jireenya biyya namaa kanallee kan keessa hin hubanne yeroo biyya jirru sanii ani mataa kootiin wantuma taa'anii bakka taa'anii akkanumatti hidhanii wanti marruu namaaf wannoo jedhus garuu akkasii miti dubbiin gaafa keessa gaani marqaa gubataa nama nyaata keessa isaa argaa akkuma jedhamu sani nama keessa ga'eet arga wanta hundaa jechuudha jiru biyya namaa kana keessa. Nuti gaafa hojjenneetis waa hedduu isaa qabaannu kana goone wanta biraa goone yoo lafa binne mana ijaarrenna yoo mana ijaarra wanta biraa jenna osuma akkana taanus umrii namaatillee deema. Osuma immoo kana hunda yaannu kan namaan ga'us isa ilmi namaa tokko ni yaada ni asaba jireenya isaa keessatti fuuldura ofiitiif kaa hinduuna namni jedhu hin jiru hin yaada. Garuu immoo kan yaada san hunda namaan ga'u Waaqayyo waan ta'eef hunduma keessan obboloota koo kan biyya namaa keessa jirtan kan biyya sigdatii kana keessa jirtan Waaqayyo kara isin yaaddan osoo hin taane kara ofii yaadeen inni yaada muraada keessan isiniif guute nagaadhaan biyya abbaa keessaniitti nagaadhaan maatii keessanitti isin haa deebisuun isiniin jedha hunduma keessanii. Obboleettii koo kanan baay'ee jaaladhu baay'ee kabajummaartii atillee obboleettii kan koo Waaqayyo guutuudhaan akka maatii kee biraa baatetti maatii nagaatti fira nagaatti hiriyaa jaalattu hiriyaa nagaatitti biyya keetitti nagaadhaan si haa galchu. Qoreessi waraaniin guufuu sin dhayini Waaqayyo nagaadhaan biyya keetitti si haa deebisu sin jedha obboleettii koo qaali. Nuti wanti ilaallu qabeenya hojjennuudha. Immoo qabeenya hojjennee harkatti qabannee galluudha. Wantoota immoo as teenyee godhannu isa laalla. Garuu qabeenya caalu duniyaa caalu duniyaan ni argamtis ni dhabamtis fixeessa ganamaati hin baddis ishiini. Wanti garuu nuti ofirratti hin beekne warqiin nuti ofirratti hin beekne warqiin mallaqa barbaadden bittee hin arganne kan nuti ofirratti yoomuu hin beekne fayyaadha. Fayyaa guutuu biyya ofiitirraa ba'anii fayyaa guutuu qaama guutuu maatii ofiititti deebi'anii galuun carraa guddaadha. Meeqatama obboloonni keenya kan biyyaa ba'anii biyya namaa keessatti hafan meeqatama obboloonni keenya kan immoo wantoota garaagaraa ta'an hundi keessanii ni beektu. Kanaafuu nagaadhaan ba'anii nagaadhaan biyya ofiitiif maatii ofiititti galuun innu qabeenya guddaadha. Innuyyuu
duniyaa hagana hin jedhamnedha. Namni fayyaa qabu, namni mooyyutu fayyaa guutuu biyyaa ba'ee biyya ofiitti deebi'ee galee borus ni hojjeta, har'as ni hojjeta. Wanti isa jala hafu tokko hin jiru yoo fayyaan jiraate. Garuu yoo fayyaan hin jiraatin, yoo mooyyutu wanta tokko har'a nuti qabeenya hojjennu laalla malee fayyaan keenya nuuf qabeenya caalu, warqii caalu. Hunda keessanuu iddoo jirtanitti Waaqayyo fayyaa nagaa isin taasisee yaada yaaddanii miti sanii oliidhaan Waaqayyo hunduma keenya ga'ee nama nagaan biyya keenyatti deebi'u hunda keenya nu haa taasisuun isiniin jedha. Warroonni immoo yoo hordoftoota koo taatan hundumti keessan obboleetti koo kanan akka lubbuu kootti jaaladhu jechuudha. Waaqayyo nagaas haa galchu, Waaqayyo biyya nagaattis haa galchu naaf jedhaanii du'aayi naaf godhaa fi kadhannaa naaf taasisaa fi isiniin jedha. Biyya keenyaafis immoo Waaqayyo nuuf haa dhaabatu. Waaqayyo bara kanarraa, bara haarawaa kanarraa, bara araaraa, bara tokkummaa, bara jaalalaa, bara itti dhiigni kamuyyuu hin dhangalaane, bara itti immoo wanti marruu kan dhibames itti nuu fayyee, kan rakkates rakkinnaa itti nuu ba'ee, kan dhibames dhibamaan keenya itti nuu fayyu Waaqayyo nuuf yaa taasisu. Lammiiwwan keenya biyyoota garaagaraa keessatti beelan dararamaa waa hedduu ta'aa, iji nu laaluu dadhabdee, gurri nu dhagahuu dadhabee waa hedduu kan ta'aa jiran Waaqayyo waa hunda danda'a. Furmaanni keenya isa malee nama harka hin jiru. Kanaafuu inni furmaata isaa nuuf haa godhu. Waaqayyo ammallee kan beelate beela nuuf haa baasu, kan dheebote dheebuu nuuf haa baasu. Qoonqoon qanii namaan qabdu obboloota koo akkuma kan keenya yeroo amma fakkeenyaaf osoo soomtan haga sa'aatiin sun ga'ee kan midhaan nyaattanitti hagam hafuurri keessan ulanqata. Kanaafuu Waaqayyo kan beelan dararames, kan dhibeedhaan dararames, kan dheebuun dararames inni ni danda'a. Nu furmaata biraan qabnu inni furmaata isaatiin nu haa dhaqqabu. Amantii qabdaniin kadhannaa taasisaa isiniin jechuu jaaladha. Obboleettii koo immoo nagaa si haa galchu, karaa nagaa, xiyyaara nagaa Waaqayyo si haa yaabbachiisu. Waaqayyo immoo nagaan biyya keetitti si galchee fuula nagaadhaan akka nutti deebitu hawwii guddaan qaba. Yoomillee galtee immoo nama asiidhaan galtee achiin hafu osoo hin taane nama biyyatti galee nuufis fakkeenya taate dhaloota boruutiif illee fakkeenya taatu abdii guddaa sirraa qaba gama kootiin. Akkuma obboloota keenya hin beektanii haala niitoorkiitirraan illee ta'uu danda'a, haala wanta biraatiin illee ta'uu danda'a, hin beeku sani garuu Waaqayyootu beeka waan ta'eef obboleettii keenya ayyaluu tuubii namni wallaaltan jirtanii dhiyeenyuma kanattis immoo obboleettii keenya kan baay'ee kabajnu baay'ee jaalannu hundi keessanuu ni beeytanii naatoo tuubii isheen illee kinoo haga har'aa hafuura isheen dhageenye. Warroonni hafuura ishee dhageessanii jiraatan filiis dhuga baay'ee tokko maaliif obboleessa jechuun kan wajjiniin garaa tokko ba'an duwwaa miti, kan wajjin tiruu tokko boraafatan duwwaa miti. Kan Waaqayyo itti si make kamuyyuu obboleessa keeti. Kan ati jabeessuu qabduyyuu obboleessa jedhalatti obboleessa ta'us kan Waaqayyo itti si make kuni obboleessa kee qixxe obboleessa keetii sanitti jabeessuu qabda. Kanaafuu kan hojii dhalatan duwwaa miti obboleessaaf obboleetti. Warroonni sagalee ishee dhageessan yoo jiraattan, wanta isheen irra jirtu warri dhageessan yoo jiraattan koomentii jalatti illee naa barreessuu hin dagatina isiniin jedha. Naatoo tuubii obboleettii keenya kan baay'ee kabajuu fi kanan baay'ee jaaladhu. Wanta isheen irra jirtullee wanta irraa beeku tokko hin jiru. Kanaafuu haala jireenyaa wantoota garaagaraatiin illee ta'uu danda'a namni galee kan biyyattiidhaan illee irraa hafu jechuudha hojii kanarraa. Kanaafuu bakkuma jirtanitti Waaqayyo haala isiniif haa mijeessu. Warroota galuufis warroota mooyyatu biyya galtanii haala garaagaraatillee isinii mijechuu dide Waaqayyo haala hunda keessa isin dabarse, bu'aa bayii hedduu keessa isin dabarse, nagaan biyya keessanitti isin deebise, haala isinii mijeesse akka nutti deebitanii hafuura keessan dhageenyu shakkii tokko hin qabu. Warroonni mooyyatu biyyoota garaagaraa keessa jirtanii galuufis yaaddanii
hojiifis yaaddanii inni haala hunda keessa isin dabarsee haala hunda keessa mooyyutu mana namaa kana keessatti waa hedduutu jira, bu'aa bahii hedduutu jira. Manni namaa kun akkuma bifti namaa garagara, yaan ilma namaa kamuu garagara, isa hunda keessa isin dabarsee eegee isaarraas isin ga'e Waaqayyoof galanni haa ga'u. Ammallee inni isin haa eegu, hunduma keenya inni nu haa eegu, akka badii balleessa keenya, akka hojii keenya, akka dubbii afaan keenya hin laalini. Inni akka charinnati isaatiidhaani akka dhiifama isaatiin inni eegee har'aan nu ga'e galanni isaaf haa ta'u. Hunduma keessan bakka jirtanitti obboleettii koo kanaaf kadhannaa naaf taasisaa. Waaqayyo nagaadhaan ishii haa galchu isiniin jechuu jaaladha. Hundi keessanuu warroonni mooyyotoo maatii koo taane karaa maatii kootiitti akka dabalamtan asumaanan kabajaaf jaalalaan isin gaafadha. Warroonni maatii koo taatan immoo hanga har'aan afaana jirtan guddaa galatoomaa isiniin jedha. Walaa jajjabeessinuu wal bira haa dhaabbannu. Biyya keenyaafis mooyyutu lammii keenya kan waa hundaan dararamaa jiraniifis wanta beektanirra eebba maali fudhuuti maali qalbii fudhatanii Oromoon jedhu sanii. Kanaafuu kadhannaa nama tokko keessatti hin beekamu kan Waaqayyo irraa qeebalu, kan Waaqayyo mooyyutu irraa fuudhu kadhannaa namoota hedduu keessa jechuudha. Kanaafuu amantii qabdaniin hanga beektanirra, hanga wallaaltanirra kadhannaa taasisa. Biyya keenyaafis uummata keenya beelan dararamaa jiraniif, uummata keenya bakka hin taanetti, bakka mooyyutu hin malleefitti beela fi dheebuudhaan dararamaa jiranii hunda isaaniitiifuu haga dandeessaniin du'aayii godhaa fi isiniin jechuu jaaladha. Obboloota koo qaqqaalii baay'een isin jaaladha, baay'een isin kabaja. Idduma jirtanitti fayyaa nagaa naaf ta'a. Hunda keessanuu Waaqayyoof jecha isiniin jaaladha. Obboleettii koo qaalii Waaqayyo nagaadha si haa galchu siin jechuu jaaladha. Hunduma keessanii warroonni hanga ammaa nafaana turtanii guddaanaaf galatoomaa. Ani kanan yeroo kanaas faana ture, ani hiyyootuu bidhaa. Warroonni mana kootiif haarawaa taatan karaa maamila kootti akka dabalamtan kabajaan isin gaafadheen jira. Fayyaa nagaa ta'a. Iddoon dogongora qabutti na oofalcha. Hunda keessanuu Waaqayyoof jechan isin jaaladha. Baay'ee.